መስቀል ላይ መቶ አለቃው ጌታዬን ቢያይ ተንበረከከ ሰገደለት ቢነካው የጌታ ቅንነት እንኳን አዎን ከፍ ከፍ ብሎ አሸንፏል ተንጠልጥሎ ሳያስፈራራ ሳንበርካኪ እሱ የለም ፍቅር ሰማይ አቤት ደግነት ቸርነቱ ለሰው ያሳየው ምሕረቱ 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 አቤት nagaan waaqayyo nagaan gooftaa keenya nagaan Yesuus Kiristoos hunduma keessaniif abaayyetu qulqullootaaf jaallatamtoota maatii waaqayyo hundumti keessan waaqayyotti kan jaallatamtan nagaan gooftaa isiniif abaayyetu ani raajii of kalaajjetaan jedhama geggeessaa hundeessaa fi abbaa mul'ataa waldaa kiristaanaa galata waaqayyooti guyyaa har'aa kana kadhannaadhaaf gara gaaraatti baanee iddoo kanarra jirra waaqayyo uumaa keenya kadhachaa jirra biyyaaf alootaaf sabaaf waldaa kiristaanaaf isiniif tokko tokko keessaniif waaqayyoon kadhachuutti jirra lubbuun waaqayyoon dhaga'u kamillee utuun du'in utuun badin keessaa utuun cabin jiraatee waggaadhaa waggaatti gammachuuf nagaadhaan mo'ichaan darbuu akka danda'u waaqayyoon kadhachaa jirra gaara kanarra gaa kadhannaa torban keessatti guyyaa tokko kan ol baanudha guyyaa kana hundumaatti gara gaara kanaatti ol baanee fuula waaqayyoo duratti waa'ee biyya keenyaa waa'ee saba keenyaa waa'ee polootikaa addunyaa raasaa jiru kana tooftaalee seexannittiin biyyoota keenya jeeqaa jiran hundumaa irratti waaqayyoon kadhachaa jirra wangeelli mootummaa waaqayyoo iddoo hundumaa akka qaqqabu namoonni du'a keessaa gara jireenyaatti akka dhufan badiisa biyya lafaa kana keessaa gara jireenya bara baraa argachuutti akka isaan dhufaniif shaakala guddaa gochaa jirra hamma waaqayyo nu gargaaretti kadhachaa jirra har teessanii dhaggeeffachaa kan jirtan bakka jirtan hundumaatti kadhanni kun isin irratti hojjeta ayyaanni waaqayyoo humna guddaadhaan ergaa guddaadhaan sagalee guddaadhaan isin irra hin bu'a dubbii waaqayyoo keessaa macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 60 lakkoofsa 1 irraa kaaseen dubbiseen ittumaan xiqqoo isinii kadhadha akka jedhan dubbisa maqaa gooftaa Yesuusiin amma lakkoofsa 5 dubbisa 1 irraa kaasee ifni kee dhufeera ulfinni waaqayyoo siif ba'eera kanaafis ka'ii ibsi kunoo dukkanni lafatti nuffisa dukkanni libixiin saba lafarraan dhoksa siif garuu ifni waaqayyoo hin ba'a ulfinni isaas sirratti hin argama sabni lafarraa gara ifa kee mootonnis gara biiftuu isa sii ba'uu hin dhufu ol jedhii asiif achi ilaali hundumti isaanii walitti qabamanii gara kee hin dhufu ilmaan kee fagoodhaa hin dhufu intaloonni kees kaasuutti baatamanii gara kee hin fidu ati kana yommuu argitu fuulli kee ifa onneen kees gammachuurraan kan ka'e na'een dhaata qabeenyi galaana keessa jiru hundinuu kan kee hin ta'a badhaadhummaa saba lafa irraas siif hin fidu aameen iddoo kanatti gaa ifni kee dhufeera ulfinni waaqayyoo immoo siif ba'eeraati ka'ii ibsi jedha ifni kee dhufeera ulfinni waaqayyoo siif ba'eeraati ka'ii ibsi jedha taayin jedhu ka'ii ibsi jedha maaliif namni ifni isaa dhufee namni ulfinni waaqayyoo arge danda'een taa'u hin fiiga maaliif ifa argate dhalootaan ga'uudhaaf fiiga ulfina waaqayyoo isa isarra jiru kana dhalootatti mul'isuudhaaf fiiga waamichi waaqayyoo ifa namarratti baasaa ulfina waaqayyoo immoo jireenya namaarratti agarsiisa kanaaf egaa har'a simaan jedha anaan jedha hunda keenyaan jedha warra waaqayyoon sodaataniif barri 2014 bara ifni waaqayyoo irratti ba'u bara ulfinni waaqayyoo irratti dhufu bara warri gaddan gammadan bara boqonnaa bara nagaati tariyoon bakka jirtu teessee dukkana kee jira jechuu dandeessa ta'a tariyoon bakka jirtu teessee rakkina keessa jira jechuu dandeessa ta'a tariyoon boollan taane keessa dhaabattee naawwayyoo itti boossa ta'uu danda'a yookaan du'i sitti baradamee teessee du'a eeggachuu dandeessa yookaan dhukkubaan waxalamaa jirta dhukkubaan nyaatamaa jirta lapheen kee dhukkubaan miidhamaa jira ta'a yookaan baddee barbaacha dhabdee
yookaan immoo nama si iyyaafatu dhabdee yookaan harka namaa irratti cabdee yookaan nama harkatti miidhamtee anaawwayyoo ittata waaqayyo na yaadachuu dide jechuu dandeessa ta'a. Yookaan kakuun keessa jalaa waan dhedheerateef kakuun keessa jalaa waan fagaateef waaqayyo gooftaan maccaa waan si irraanfate sitti fakkaate boo'aa gaddaa azzanaa jiraachuu dandeessa ta'a. Har'a garuu na dhaggeeffadhu waaqayyo gooftaan kee akkasiin jedha. Ifni kee dhufeera. Ulfinni waaqayyo immoo sii baheera. Ifni kee kana booddee dhufeera. Ganaa dhufa miti ifa keetu har'a dhufee ulfina waaqayyo sirratti ba'ee bakka jirtu sanaa ka'ii ibsi. Bakka boo'aa jirtu, bakka gaddaa jirtu, bakka abdii kutachaa jirtu, bakka waan gootu wallaaltee teessee imimmaan kee dhangalaafattu kana jalaa ka'ii achi ol ka'ii ibsi ifas sii dhufee jedha. Achi ka'ii ibsi ulfinas sii dhufee jedha. Achi ka'ii ibsi harka waaqayyo ayyaana waaqayyootu sii dhufee siin jedha waaqayyo har'a. Yeroon kun yeroo keeti. Itti fufee akka lakkoofsa lammaffaarraa kunoo dukkanni biyya lafaatti nuffisa. Dukkanni limixiin saba lafarraan dhoksa. Siif garuu ifni waaqayyoo hin ba'a jedha. Sabni lafarraan dhokatu dukkanni biyya lafaa kana dhoksa. Dukkanni limixiin saba lafarraa uwwisa. Garuu siif ulfina waaqayyoo ba'a. Ati isaan keessatti hin argamtu. Ulfinni isaa sirratti hin argamaa. Ulfinni waaqayyoo namarratti argamuu salphaan sayin. Warra ulfinni waaqayyoo irratti argame du'uu hin danda'u. Dhukkubni adeemaan hin danda'u. Abaarsi hin danda'u. Joonja'ummaan hin danda'u. Maaliif? Ulfina waaqayyootu isaanii wajjin jira waan ta'eef. Ulfinni waaqayyoo si wajjin jira. Har'a ulfina waaqayyoo sirratti argama malee maraatummaan sirratti hin argamu. Nan badaa itti haasa'uu dandeessa malee hin baddu. Nan caba itti odeessuu dandeessa malee hin cabdu. Nan du'a itti mammaakuu dandeessa malee hin duutu. Awaajiin kun immoo awaajii seexanaati. Hin baddaa kan siin jedhu seexana. Hin duutaa kan siin jedhu seexana. Karaa taftaa kan siin jedhu seexana. Itti waliin galin bakka jirtu keessa dhaabadhu ulfina waaqayyootu narratti argama jedhe ala sadii amma. Ulfina waaqayyootu narratti argama. Ulfina waaqayyootu narratti argama. Ulfina waaqayyootu narratti argama jedhiin. Ulfina waaqayyoo sirratti argama. Warra ulfinni waaqayyoo irratti argame dhukkubni irratti hin argamu. Warra ulfinni waaqayyoo irratti argame abaarsi irratti hin argamu. Warra ulfinni waaqayyoo irratti argame badiisi irratti hin argamu. Warra ulfinni waaqayyoo irratti argame salphinni barootaa irratti hin argamu. Warra ulfinni waaqayyoo irratti argame du'i akka malee irratti hin argamu. Maaliif? Ulfina waaqayyootu irratti argama waan ta'eef. Sabni lafa irraa gara ifa keetii dhufan. Mootonni gara biiftuu asii ba'uu dhufan. Ati illee irra barbaacha hin dhabe. Maatii koon iyyuu barbaacha hin dhabe. Haadha dhalteetu nagate, firan nagate, lammiin nagate, barbaacha hin dhabe. Namni dhabeette yaaduu dandeessa, aaruu dandeessa, boo'uu dandeessa. Waaqayyoo garuu akkamitti yaadni isaa gara ifa keetii saba lafarraa yaa'ee dhufa siin jedha. Mootonni gara biiftuu asii ba'uu dhufuu siin jedha. Waaqayyo gooftaan biiftuu sirratti baasuu barbaada siin jedha. Simaan ishee mana dhaggeeffachaa jirtu suma na dhaggeeffachaa jiru kanaan. Namni itti dhagahaa jirtu kuni waaqayyoo ulfina sirratti baa'e. Gara ifa keetii dhufu. Mootonni gurguddoon gara biiftuu asii ba'uu dhufu. Sabni gara ifa keetti yaa'e. Jaallatanii miti ifa sanatu akka ati barbaadamtu si godha. Jaallatanii miti ulfina waaqayyootu akka ati barbaadamtu si godha. Jaallatanii miti ayyaana waaqayyootu akka ati barbaadamtu si godha. Gammadi. Gammadi waaqayyootti. Yeroon kun yeroo keeti. Seexana garaana citu. Yeroon kun yeroo waaqayyoo sii kenna. Yeroo milkaa'inaa yeroo eebbaati. Xiqqoo ishee waliin waaqayyoon kadhadhu. Abbaa galanni guddaan siif haa ta'u. Mootii jaalalaa si haa galatu. Tarii namni si dhaggeeffachaa jiru kun dubbii keessan dubbadhu kana. Namni dhaga'aa jiru kun tarii boo'aa jiraachuu danda'a. Gaddaa jiraachuu danda'a. Anaawwayyoo jechaa jiraachuu danda'a. Har'a gooftaa sin kadhadha. Gaara kanarra taa'ee gaara kadhataa kanarra taa'ee sin kadhadha jara kanaaf. Ulaan bantii waaqaa isaan irratti kan baname haa ta'u. Addunyaa kanarratti kan argaman. Biyyoota adda addaa irratti kan argaman. Biyyoota Awurooppaatti, Eeshiyaatti, Kanaadaatti, Ameerikaatti, Siyaatilitti, Dubaayitti, Beeruutitti, biyyoota Arabaa hundumaatti, biyyoota alarra jiraatan, Itoophiyaa keessa kan jiraatan, Afrikaa kaabaaf kibbaatti, ba'aaf dhiya biyya keenyaa keessatti kan argaman hundumaaf sin kadhadha. Ulfinni keessaan irratti haa ba'u. Ayyaanni keessaan irratti haa ba'u. Biiftuun keessaan irratti haa ba'u. Biiftuun kee namarratti gaafa ba'u dhukkubarraa fa'i. Abaarsarraa fa'i. Cabarraa fa'i. Waraansarraa fa'i. Biiftuun kee biiftuu ulfinaati. Biiftuu kee ilaalanii namoonni gara keetti yaa'u.
mootonni gara biiftuu asii ba'uu dhufu nuun jedhu. Har'aa irratti raawwatamu. Gurri na dhagaa jiru keessa seexanni hin taa'in. Daabiloos haa waraanamu. Jawween haa waraanamu. Xibaarri haa waraanamu. Xenqolaan haa waraanamu. Kana waan gooteef sin galateeffadha. Lafa jiran hundumaa kee sagalee kanaan butamanii afaan. Gurri sagalee kana dhaga'ee hageeddaramu. Dinqiif ajaa'iba hojjedhu. Kana waan gooteef sin galateeffadha. Maqaan kee Waaqaaf lafarratti eebbifamu. Maqaa Waaqayyo Abbaatti Ilmaatti kana Hafuura Qulqulluutti. Ameen. Karaan dhugaan jireenya Yesuus Kiristoos duwwaadha. Tarii immoo yeroo na dhaggeeffattan kana Gooftaa Yesuusiin fayyisaa lubbuu keessanii gootanii kan hin fudhanne tarii jiraachuu dandeessu ta'a. Asuma yuutiyuubii keenya kana jalaan nu barreessaa. Gooftaa Yesuusii wajjin walitti firoomaa, walitti maxxanaa. Gooftaa ala karaan hin jiru. Gara abbaa keenya isa waaqarraa dhaquu kan barbaadan karaan tokko qofa. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos duwwaadha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 boqonnaa 14 lakkoofsa 6 irratti dubbata. Waaqayyo hojii aangoo baay'ee akka hojjechuu danda'u. Kanaaf jabaadhaa gara karaa gara dhugaa gara isa waan hundumaa gochuu danda'u kanaatti deebi'aa kottaa. Shaaloom shaaloom shaaloom.